Hello, assalamu alaikum. Akkam nagaa qabdu jirtu fayyaa keessan nagaha. Hadda breakfast hojjechuu deemna, qursi hojjechuu deemna, caccabsaa hojjechuu deemna jechuudha. Qixxaa kun akkuma argitan kana ani qixxaa isaa kana fayyadama hedduu bareeda. Kan hojjetamee gurguramu jechaadha. Manatti xabbasa diqqoo kun akkuma argitan kana seeraan bilchaatee hin jiru. Diqqoo isii akka jabaatullee akka mi'aayilee jechuudha caccabsaadhaaf. Diqqoo isii akkanum akka mammagaalatu irra gagalchina. Inni yoo garuu ka bilchaate diqqoo isaa ka caccabsaadhaaf mi'aawu jechaadha. Akka jedha. Bakka kun akka nama ta'een gaa jechuudha. Kalbidan kana amma kukuteetiniin as keessatti godhee daakaa jechuudha. Dhadhaallee kun as biraa qabna. Saaniin ejjira kan itti godhu. As biraa kun akka argitan kana ani qixxaa isa 3-4 akkasuma hojjedha. Isin garuu akka namni baay'atuun akka namni baay'eetiin haga feetan hojjechuu hin dandeettanii jechuudha. Dirqamaa gana ta'uun qaba or kana gaddi qaalee gochuu hin dandeettanii. Kun akka argitan kana akkuma argaan kunne daakamutti qalaalidha jechuudha. Ciccirraa isaa walqixxeessaa akka walqixxaatu daakamu qaba. Hedduu jaalattanii hedduu bareeda. Makora. Kun akkuma argitan kana asitti naqee jira. Biyyattiin beeytanii harkaan sukkuumanii akkana ishitti godhanii asitti garuu waan maashinni qabnuuf qalaalidha jechuudha daakuu. Kun itti argaana. Maashinni kenna banaa jechuudha. Dhiifama garuu sagalee isin iyya. Bismillah. Kun akkuma argitan kana hedduu ta'ee daakamu jira. Kun akkuma argitan kana akkanatti bareedee daakamu jira jechuudha. Saani kenna as biraa qabnaa nutsuu saani isuma tabbuusnu. Qixxaa tokkorraa hambiseeyyuu qixxaa 3 jechuudha. Hedduu baay'eedha. Kun akkana fakkaata. Dhadhaa baqee. Kun as biraa qabna. Maka pusa dada hagum jaalattanii itti gootee jechuudha. Nuti koomaa jiruut. Barbaree namni jaalattan itti gochuu ni kan xiqqoo shororee waan jaalatuuf itti godha. Bifoollee xiqqoon bareechisa. Malee dhadhaa ittuma fixa jechuudha dhadhaa kana. Caccabsaa gadi laafin dasna manja'u. As biratti daa'ima qabna. Daa'ima xiqqishuu ishee namni daa'ima hin jaalanne dhiisuu dhabu itti godhuu dhabuu hin dandeettanii akkuma jaalattanii jecha diqqooma ishii garuu. Sukkuumna jechuudha seeraan akka wal seen kun akka argitan kana bifa hedduu bareeda. Baay'ee bilaashee godhatan seeraan nama sukkuumna. Okay. Seeraan wali sukkuumuu qabna jechuudha.
Kun akkana fakkaata qophaa'ee jira. Hedduu sukkuumame jechuudha. Saanii keenya kabiraas biraa qabna. Akka jaalattan abdii qaba. Tiraay godha wallee hedduu tokko bareeda. Biyyan jiru jettanii caccabsaan nu amaaree jettanii caccabsaa feena garuu biyyan jiru akka minyaan jettanii wanni yaadaniif takka hin jiru jechuudha. Kun akkuma margitan kana caccabsaa biyyaatti mee maaltu garagara. Wanta akkana bareeda. Hedduu mi'aayaa hedduu tiraay godha. Bismillah. Kun akkuma argitan kana akkana fakkaata. Enjoy godha. Qursi nagaa isin haa ta'u. Aananillee namni aanan jaalatan aananiin namni aanan hin feene dammoo shaayii keessan danfifattanii akkuma jaalatan jechuudha. Tiraay godha dhugaa hedduu mi'aayaa. Galatooma like gochuun dagatina subscribe gochuun dagatina galatooma hedduu Oromootiya. Hedduu nagaatti inshallah video biraatiin gaaga waliin deemnu nagaatti.